Nama jollefiyan dhaalchisee jira. Kitaabaan barreessaa jira malee nama hojii muuziqaa gurguruu dalga. Oliyaat gaa si kanname adaraan. Amaana cimaatu kanname. Meeshaa muuziqaa si dhaalchisee jira abbaa keeti. Oliyaat Ali Mahammad Diimaati haa Oliyaat akkamime maal isarraa dhaalte amma maalirra jirta? Gaa waan inni abbaa irraa dhaalu hunda kaanis dhaalutti hin jira. Kaanis dhaaleetti hin jira jechuudha. Meeshaa muuziqaa taphachuu wallees walaloos baakee artistii guutuudha waan ta'eef. Sagalee gaabumaa fide ta'uumanii walaloo barreessuu fi yeedaloo sirraa dhaaleetti hin jira. Barreessuus ni dandeessa amma? Ni dandeessa. Walaloolee walleedha. Yeedalee si taasisa. Ijoollee amma muuziqaa dalagachuun hin barreeffamillee takka takka animaa sirreessaaf jechuudha. Muuziqaatis guutuu fudhatte? Dichaan jira. Isaan na gargaaras. Waan inni hin beekne beekaa garuu duwwaan jira jee abbaan kee. Anis waan inni hin beekne isaa beeka. Ani aan kompiitara mi'aawu. Wanni amma fakkeenyaaf intro fi firijiin inni baasu kireet godhu antiyyanii jibba. Tasaa kan yeroo hedduu hoggaan dhufe hodhu eegata keessa jirtu deemuma takka namaanii beeksisa jedhin sobeetuma dhufeetuma hanga sannaa kan deeme yeedaloo akkuma dhageetti muuziqaan dhuftee ibsa. Ati jalaa qacabu. Hanga san irraa waraabadhe naadhee deema jechuudha. Lammii sodaa bitoora lammii sodaa bitoora lammii sodaa bitoora lammii sodaa bitoora